رفتي يبا أبي يبا مهمة جوار في Koy مرجع hadara sera. Jawar Hadara jawar sera. Dis jawar bani hadara sena. Dis. mana والله jadi بالله asma billah والله mana jadi قباج jawar Ati والله nama قباج يا جوار ati akkana. Ati gaafa والله onnaa qofa gaafa sheekoleen qofti sheekoleen himannaa eegalte qofa yoo viidiyoo sheekolee dhuunfa arrabsite malee waan biraa sanuu sheekolee dogongorte tana rabbitti si kaase beektaasi. Gaafa sheen yoo waa dogongorte sima duuba jira beektaa suuraan isaa. Kun ammoo rakkoo hin qabu. Kun haa qajeeluu garafta sheekolee ati. Sii galee waa'ee dhimma lubbuu namaatiin wal qabatu takkaas irratti hin garre waan ati yookaa akkas jettu hin garre beektaa. Shee saafi dogongortan wallahi uun keessa ramaa kuna gruppii fidanii asirra baxansan keessa jira uun Ani hin argine jedhaa bara hin argine. أنا جرا صافي Wallahi. أنا جرا لك أنا جرا لك سيبون بساكو والله بالله وفي تقال كي تملي نمني مكاك يلا ينجلو وما نو عاد فيه انجر كنوت anjira كنوت سني من رمزة كأني أنا أبدي شلول أنجر رجرو أبدي بنغالي أنا أبدي شلول مرة فيديو كان نمني ورابط نمني فيديو كان ورابط رمضان جنة درب كوان كان كقول أمو أفرسو أني موتي رانكان موتي رترهم انجر الله Kumaan dubbanne garuu جواري إرجاني جيران فيديو كان جوار ati homaan dubbanne. رمضان فيديو كان أم بوست يقول أنا هو ما بوست نقولين جرين جار عندك نتفتو ولا بوست نقولين نتفتو ما بوست نقولين لك قال دينجر أفادي مرتين تاين بلان نما وجي نما Jala kana وجي godhu. لكن Dhageeffadhu. Amma namni sodaa lubbuutii fi miti bar. Wanni kun waan lubbuu namaati. Sababa jira tanaa lubbuun namoota akkanaa bahe yoo jedhan seenaadha. Seenaa kana badaa beektaa. Wallahi hin ulfaata seenaan kun. نان Seenaan kun. أكاسين صافي يو إلما نما تومي أجيسي جتة جت اتقافة تمون درقا سينان كله هابدو إلمو نما نما كيتي كم أجيسي أنا مالالكو إنجن موتي مرة تا مرة قروا أشيكي سانا دربان Muhammadu koy Muhammadu kam ta'e محمد عبد الله كويت جيران أرياني maalim tarabbii jedhi كويت جيران أنجران والله كنا هادفو كنا yaa rabbi Muhammad hajara maasii watakka bajaan miskiina waan lan dubbatu rabbii ani gaafa Muhammad محمد qabame كويت يرتمى سعودي مرت biraana السلام عليكم جلك برت السلام عليكم وعليكم السلام wa rahmatullah انا بلغوس سركاتي بقى جرات تنجر جرتو مركناي مال غونره ya بدأ بولجيج اب والله بالله انا او في زلول نار ايدني مرتك سنه كم مسكينه يورو تك تك ميرا كيس سيرغو بركه كسغله كا ايت ندوب دانو في ترغا سنه ديفا ما غافت ايرا فيديو haadhoytee wanni hadhaa si dubbichiisen jiru kuno anaa farsoon olii gad deemee boote seenu dhabe anayyuu laal muutii irraan kaafanne laal ibane atille walin kabamte tah muutii irraan kaafanne kaan na darban garuu dhumarra kadhee jira garuun isaan itti qabaadhe ya abu wallah alazim dugaa jette seenaadha maqaan nama bada malee jechuun maqaan nu badeera wallahi anillee ana hagumati ko maqaan nama badeera aga xiqqoon kamaali sammara dubbattee mawudu billahi aga xiqqoo maqaan nama yaa ina salaan na taa'e buleessoo taa'e nama narra ajjeesanii barana maal taate inna dibbinni baara guusa kakalee qalansunu inni baara guunullee namni nurraa du'e andee gadda nama firaatti narraa du'e obsuu qaba rijaal masabir wasabaraat habiibi akkamitti akkas alhamdulillah oy inna Muhammad Abdallah mucaana gaarbaa bara deengaddaa ka ijoolleen qalte kaabbeeraa kiyyaa danimaan dubbatin afaan kiyyaa hudduuti yokollofadhee calliseen ana eessuma innummaa na teettu sun
Dubun. nama kuno nama du'e fira godhatu Ni eegale callisanillee rahmatullah alayhi. nama du'e fira godhatu eegale hizbiin jiran. Rabbi itti araaramu. Wallahi nu simru gaatiyar. Dai mee kamtu nu baadu mee bulees. dhugama keessan si erguu danda'a. Bara Anallee namni firriin jira qo'aa suqee fida. Abboo uu dubbii kana safaataan godina du'aayi godha amolumaa galatti. Anillee fira qaba maal? Warri waa balleessitan. Anallee namni firriin jira. Anillee fira qaba qo'e. Dhiifama gaafadhaati warri waa balleessitan. Andi yennuu namaa dhiisa. Mee ka Muhammad Abdallah na ergaa dhiifama gaafatu ayye dhiifama gaafatu. Ini lebar baay'ee dubbatee gastii banate. Turoo qabamtee. Abu Erginee jira. Amma warraan poostii. erginee jira. Erginee jira har'a poostiin taate jedha. Addi kamaali saata postiin amma dhufu jechuu keessiiti. Ila qooya bo. Muzammil faati abboo dhugamaan qabamte moo biraan kii dalagaadha? Raankiidhaan qaban. Wallahi biraan kii Kunneen dhammaan. ganama kana jookar gaallaa bira teettee haasaan jirtu jookar gaallee mana bolokee tokko taa'e. Muzammil moo? Laa Kunilleen dhufu. Wallahi summa rabbi haka dubartii jedhu mumbe gadhummaa ajjeesi. Kanallee fuudhanii. Rabbi jedhii kanallee fuudhanii. Inni dhufa kunillee maayimataa soo illam hullum himataa. wallahi billahi uuna zoon abbaan uu gabbayee jechuudha lola labsee kennuu hin dhabu. Mungkin. Uummati foobar. Waan akka dubbata. Ani na dhageeffatu jawaariif jala nama screenshoot godhe wanta kaamareef isin mul'ise san screenshoot godhe gandummaadha maaloomaa post godhe koomenti itti barreesse. Post na godhe wala qalleellam yasoo damne dhiiga namaati. Ammoo nageenyi bu'ee alhamdulillah. Ammoo nageenyi bu'ee jira bara alhamdulillah. Ijaa kana asumaan namni jala jirtan guutuun dhiyoo tana mana shoddee walootitti tumamee sambuutee isaan agarre yoo agartan rabbiif jecha nutti himaa ijoollee walollee yoo ajjeeftanillee taate ajjeefna jedha haate haa ta'u. Mootummaa Suudiitti na mul'ata araar isallee tumaniire. Mootummaa Suudiitti na mul'ata. Amma micha nama Ibrahim kaameraa birraa galabbate. Kaameraa birraa galabbate. Kaameraa sirrakkisaa. hagam mataan Ibrahim ta'e laa ilaaha illallah. Ibrahim sun mataan keetu moo ollaati? Ollaati yaa. Bubuluuna goyi kana gaafa. Amma narratti deebi'ee balaan bule. Antee subhaana goyi kana gaafa. Dubbiin jaba wallah. Wallah dubbiin jaba. Abdallah Suudi martamoo baate. Amma kun lola ammaa dhabame. Lola duraanii. Asaman billahi Suudii keessaa bahuu miti Allah ifi raayuu gadi bu'aan jiru. Shibbi kan maalak maaltu dhufa maale? Inda Wallahi. wallahi billahi. Leso wallahi billahi mamlakaa dhiigaan qabanne shibbi kan maalak yaa. Lakki hin gaabbita. Maaltu bada maal nama keessan maal taate afaan gadi naqne afaaniin albaanii kalaas dhiifama gaafanne shibbi kan harka dhiigaa meeqa jira? Qulqullina si baasa mootummaa Suudii si qabaami bas maa'in aleelta harki kee qulqulluu taana wanni waasota akkasii godhan jiru buleessu. Lakki taa'e hin gaabbita lolini. Aara Gubbaan nu laalaa jira. Ani lolaan jiru. Afaan lugaa banne. Taayisaa ola haa taatu jawwe. Nummaanuu qabamne dhiini miskiina osoo ilmoo miskiinaa nagaa tarte buleessu. Ammallee gadalli si ofa artee bee jarjariin lubbuu kiyya. Akkasit deebi'i malee nu maaliif afaan lugaa banne. Nummaanuu qabamne hidhaa seennee osoo miskiinni karaa deemu nagaa bahee jawaari kiyya ta'e oluma haa taatu jawwisha. Akkana jedhu. Jawaara nama sa'i keessa billaalee. Ani keessa. Yaa Rabbi bara namaatti deemaa. Waan jawaar nu godhemu. Jawwishaa. Nagaa tarte fi addunyaa takka walitti kan qottisaa jiru hin jiru barama. Agarsiisa biyyi nagaa.
alhamdulillah. Wallahi billahi tokkocha amma walii nyaatti yoodhanii bal naga. Wallahi wajjin nyaadha malee akkas feenallee bara. Barnullee waan bayuu eegaluu Muhammad Abdallah osoo suudii keessaa bahuuti Kuwait wasanoo osoo deemeen bayaa jala. so qabrii seeneen bayuu Suudii keessa maaliif deemaani maaliif deema maal akka ta'u deema jala. Durallee bara nuti seeraan deemna durallee akkama zimbiloo. nama baasaa Afaan naannoo malee. nama baasaa yoo jedhame dhugaan jirtoo gadi baatee dhugaan jiru nama marayyuu baasanii kara seeraa dhiyeessanii dhiini miskiina lafa argatu bakka argatu wanjalli yookiin ammoo yakkamaan biyya kana keessaa bahu tokkoffaa fincilaan maal laxxafamii nagayoon akka wallosu ka dheengadda mucaa qallisiisun gasti isaatti qalameera laatu Laqqafamee jira deemee akii maal taate laqqafameera. Hordofaa. Amma animaaltu tasneedhe poostii Jawaar kaadhaa keessaa ammoo Hussein Maabara namicha yamanii taa'ee miskiina dararu san. Ante poolisii intarnaashinaal poolisii. wallahi afaan jiru Tani amma sirnaan ammallee tokko sani wanni Bulguno yoom qabama jetti takka. Anaa bare. La hawla wala kom atima la hawla. Saafii amaanii fi toofiki waan jedhanii dhageettanii. Buyyaara moo maalii jedheensi jira. Safiya aman elle muddamte. Safiya aman muddamte kasaman billah. Buyyaara lamaan tokko jedheen. Saafiin immoo yoo mu'arraf. ani haasawa haga ammaa gabbaahmee haasawe keessa haasa'ame keessa warra posti godhamee haasa'ame keessa haasawni akka abdii cululleetii fi usmeena kolfisiisen jira. Maal jedhan? Usme waan inni jedhe nageenya arsi ilmaan harrootaatii fi harroonni tunni waan nu goote kana keessaa baanee dubbanne wali qabee xaragee Bau neessa jira. Kuulee namaan akka argee maxxannaan inni maddote. Kadir martu yoo laxxafame anillee laxxafama ani ndoo waayyuu hin jenne kee barka an waan dubbanne bar jaran hizbi awaan jenne an hakkas borus Ati Kadiriin kiniinii wali fudhannatte malee waan gandaan dubban. waan jenne ajjeesaallee hin jenne tumaallee hin jenne yoo jedhe gastii nama tuman keessa iyyuu ka jiru sheerittuuf godhe jawaari post ne godhe deeme dubbadhu jechuun bara amma waan ammaa beektaa amma Muhammad Abdallah way gabbee waa dalage way harkaan hojiidhaa waan Tsarana kennami. Si qoyemi bilisa talagagam. Ila wasilitti madaqifadha. Mubarak musamman yakkamaadha. Oromoon baatiitti duru qabdi. Wallaahi wabillahi tallahi an ruwaajibtu sinitti himu. Namni jalqaba ijoollee tana wajjin gaddeebi'ee dubbiin akka gandummaa walitti furtee akka namni wal qalu jalqaba irratti namni dubbii kana wadhanii Mubarak musammaati. Arragaa waliin sinitti mala. Mubarak musammaa jalqaba irratti namni hafarsoo fa'aa miira keessa galchee laal namni sila hagana ga'u beekaadha jennee tuni miskina gargaara jennee isaa abdannu wanni osmiyyee fa'aa wajjin ijoollee xixiqqaa kana wajjin gaddeebi'ee akka dubbiin gandummaatti galtu kan isaan gafaafaa ture gaddeebi'ee isaa walii kan wal arrabsaa ture isa wallaahi wabillahi Mubarak musammaati namni dubbii kana quxura fide jechuudha. Sini galee ati immoo deemee ijoollee walloo bira immoo deemee kiingii Ahmad kan jedhamu saniin beekanii wallaahi laazim ture. Ati immoo deemee ila giiftii kanaa ture laa argitanii Dhugaa keessa Samiiraan dhugaa jette qasaman billahi. Hawaasni namni 900 kun dhageeffadha. Haasaa mucatti tana itti fufi. Dhugaa isiitti bar. Itti fufi. ila an durumaan isa beeke laal Mubarak musammaa giiftii kanaa ture kiingii Ahmad bira deemee ijoolleen akka gandummaa wallottu takkaammoo gudoo wada walloo jedhee as qaabbadhaa ture laal akka Oromoo tokkoon taane akka gandummaatti akka irratti dubbiin akka irratti hin beekamne as qaabbadhaa ture maaliif as qaabbadhame taate wallahi lazim as qaabbadhaa akka malee as qaabbadhaa. Samiiriyee viidiyoo Mubarak waan kutaa waliin dha'uu fi sagalee isaa qabatamaa agartee jennaan fiti. Na erga keessaan alatti itti erga. Waan uummattee. Akkasumalee amma ragaa malee Jawaar muraan fudhatu bara ammoo waan nu afaan yaasuuf dhufan. giiftii kennama isaa ta'e Takkaana bal'isi mucaa kana gaa iyyaafadhaa bannaati. Mucaan amma narratti argitan kana
Ijoollee isaati. Ijoollee Arsii Arbaa Guubuuti. Aanaa Jaju. Aanaa Martii. Warri beektan bakka bitanii qaba. Qabaa miti mucaan qabanii jiran hizbi aanallee na qabu jedhan kun gab jedhan. Suleymaan Amaanoo maxxansanii Jawaari maxxanse uu. Maxxansuu qaba sallee. Maxxansee Suleymaan gaba. maal jedhamoo? Maxxansuu qaba. Maxxansuu qaba jechuun hin maxxanse. Yawishaa. Bakka hafuun inni bakka. Nama lamatu. Jechuun inni Suleymaan Amaanoo maal balleessite maa? Suleymaan. Afarsoo waan nu tarage dhageettanii. Afarsoo Oromoo guutuu lafarraa nu tarage. Bakki dhaloota Arsii Aanaa Hadaabbaa Ganda Hooqoye. Haqoon kun eessa? Haqo yaa. Maal kan abbaa afarsoon gara baay'ee kana nyaata. Shaffila jedhee nu nagadaa ture bar. Abboon nurraa dalaga namichi. Edaa kanaaf ijoollee asii jala boree baaliin dha. Bakki dhaloota Harargee lixa. Ciroo. Badreedha. Galamsoo guddatte dhanii kullillee Badre. Abdurrahman. Halloo. Afarsoon maqaan isaa Abdurrahman. Abdurrahman. Innaan illaa. Afarsoo. Afurtitti. Toofik deedollee deedoma jedhaniin abbo. Deedoma anteen illee. Saafiinoo eessa qoyi saafiin arsii bahaati yoo Diidaa saafiin na fakkaata. Saafiin naannoo warraas liiteedhaan ani maalitti beeku? eessa hizbiin kennamaa waa hafeere kawannaa hoomee qoy usmee laalaa qoyme wallahi wannaan ammoo laal fatii waa boy jedhee baafata garuu shirka abbo Bannaate fatii waa beemee maal balleesse gisee takkatti ho'i viidiyoo ho'i kalas yaa kiyoo dubbate kabiraame eenyunni fatii waa beema biyyatta fakkaata. Banne seera Itoophiyaa san harka buunaan fattaashoon mushkila jookarillee kofale abbo banne rakkan tokko hooka ilkaan hin qabne tokko dhalataa baaleeti baaleen lixaan jirti ina ammatu namittiin tuwwaan naan jettu dabbo Dr. Qulfii Arsii Baha la ilaha illa ma badanamitti kenna Muhammad seyo eessa dhanii silattafan Muhammad jeefamu qaba namitti ana nama ajjeesu qabatamaan argite moo ana albeetti rigu zara zarxiinti albeen haadhumtun tala sar'e bukkitti muzammili fitta bicha seeraan laxxafe abbo la hatta muzammilu atakkan balleessine boleessoo takkatti waa jedhe sammal miskiina rabbi ganda waan jedheen dhageette itti fixa Muzammil maal taate beekta? Qaasim jedhaniin itti fixaalle kaliifaa jettiin turumbaddu Yaasiniin maqaan isaa Abdoodha abbo ada hizbiin kenna akka jiru maqaa biraa yaafatee sirra yayyaa Muhammad Abdallah baate abbo gowwa badajiidha atoo maqaa keen jijjiirattu Facebook irratti maaliif jijjiirama maaliif jijjiira wallahi hin jijjiiru ahmiyyee shirkaa maqaa isaa dhabanna fakkaate ahmiyyee shirkaadhanii laxxafan kunisi Muhammad la suuraa kee waan godhanii agarte kunisi yoo fakkaatu waan Ana masura kana mormadha. Wallahi kun sin fakkaat. Buleso. Ati waa diimaa akkanaa taate akka qumbar suura kanaan. Nama na suuraa huma arganiin baballeessanii maqaa nyaachuu higa maqaa balleessa baran bira futanii bara joriina fakkeessanii nagartu. Abboosu suuraa kuulee faamaa afaan banaa sanitti godhaansi. Amma si maalama si laxxafan kunillee sii kun maal. Kuni ana kuni ana. Maala masilat bulbuleni Jawar yeroo takka kan ijoollee godhata maal beekamu suuraa lama laxxafe amma Muhammad wallahi kunisi miti nama biraat Arsii asima bakka kun sima hedduun bulbul jedheni shirkaat Yoloqii kenna moola
coloqii kenna suuraan isaa martuu kan taane laalu kama inni lolu fidanii laxxafan dammoo suuraa kiyya dhabe bineensi kun jennaan hin kun kenni namni suuraa kiyya dhabe bineensi kun jennaan hin kun suuraa isaa koytanne laayifii irratti haasa'u ayyee kun hoo eega kitaaba kumaannarraa bitte hoo ka amma haasoitu jedhanii suuraa addisii habiibii galatoomi kaa wanna seensisuu keetii wallahi dalagaa seenaadha sanyii kee qaali naa galatoomi naa hin dalagadhu waa guyyaa qabamtuun beekamu yoomiyaallee wayita geessite birrii fudhadhu deemu Ijoollee walitti waa ijoollee waa ergaa deemu. waa'ee godha alaa kullee ali rabbi eessan nu argitii miti obboleessoo qabaa miti ani mamlakaan tiyyatti dhaladhe itti guddadhe safaatan akkas hin jiru wallahi habiibi ya billah hey Hamza Hajio innu mataan isaatu yakkamaa dhabaa apostu ishi la ilaha illallah ummata kenna hizbi keenya Keessan si ergaa jiraniiti. nama kun akka jiruun ummanni akka waan ani jawaariin ta'e akka jiru waan ergaa bo maashaallah keessattuu miidhattiin takkaan ta'e ajaa'ibaati eessaa akkasiin fiddu yaake ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው ኪያ የምትባለው ሰውዬ የሆነ ነገር ማለት ፈልጋለሁ ይመስለኛል አማሪ ፋሚሊ አባን ኦሮሞ ከነማን በይኔ ጎለታ አማሪ ፉማዲ ቤት ሶይኒ ሲ ማለት ማነች ሽጉጥ የሆነናት ማኪናት የምትለው ስሜ ነው እንኳን አንተ አይደለም ሰይጣን ያውቀዋል ስሜ እሺ ያው ሲማን ናት ያልካት ሴት ማኪ ነኝ በመጀመሪያ ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው በአማርኛም አይደለም ከፈለግ በእንግሊዝኛ እኛም በአረበኛም አስተርጉሞ መናገር ትችላለህ። እሱ የኛ ጉዳይ አይደለም። ግን እናንተ አላስቆማችሁም። ስለዚህ አንተ ማሽ ታውቃለህ። ሲጀመር የኦሮሞ ኮሚኒቲ ውስጥ መተህ ታውቃለህ። አንተ ሲጀመር አንተ ታውቃለህ። እሱ እዚህ ጋር ምን ቂጡን ምለጠልጥ ሰው የለም። እዚህ ጋር የኦሮሞ ጌል ጌኖስ አንተ ለማስተርጎም ብቻ ነው የተፈጠርከው። ማስተርጎም ብቻ መተርጎም ብቻ ስንት ነው ጋባ ሜቃ እኒ ዋይ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ኦሮሞ ኬስ ዱፌኒ ቤካ ሜራ ጌፈዳ ኮሚኒቲ ኦሮሞ ኬስ ጆ ዋይ ኦሮሞ ከነ ኬስ ዲሞ ኦሮሞ ከነ ኬስ ዱፌኒ ቤካ እስቲ አስ ሊረ ኑራ ወዲ ጋባ ረኮ ሜቃ ማኸኛንስ ቤኩምሰ ኸኛ ሼኮተ ያምኒ ነመ ያምኒ ወዲ አራርሳ ነመ ከነ ወዲ ቲቀባ ጀን ዱፌኒ ቤካ እኒ ይርማቴኒ ቤካ ጋባ ኑቲ Beeku jedha barreessaa isin laajina afaan bantanii nama laalta. Tabtab kuna. Sunniin malee kiniini adansaajisi namni kiniini hudduu kaatee wal xara gaayisbiin eenyu dhagaa eenyu dhagaa eenyu qabamu meeqa as ergaa warri waa ergitan sunniin